mootummaan Itoophiyaa humna namaa teekinooloojii dijitaalaan gahoome horachuuf mootummaa Emireetota Arabaa gamtoomanii waliin ta'uun leenjii bilisaa karaa onlaayiniin kennamu. Koodarsoota miliyoona 5 leenjisuu ifoomsee erga leenjitti galee bubbuleera. Leenjichi dameewwan weeb Programmingin Android misoomsuun saayinsii daataa fi hubannoo namtolcheen kennuun waraqaan ragaa sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qabus ni kennama. Inishetiivichi lammii teekinooloojiin gahoomee fi dorgomaa ta'e horachuu keessatti shoora olaanaa qaba. Dargaggoota addasaa dhaqqabaa hojjetaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa yoo ta'u, dargaggoota leenjii e-coders fudhatan keessaas tokko. Leenjichi hojimaata mana hojii jijjiiruuf murteessaa ta'uu isaatiin leenjii fudhatee hojjettootaaf qooduun moosaajii kalaquun hojitti jijjiirus hima. Hojimaan mana hojichaa guutummaatti gara dijitaalaatti akka ce'u gargaareeraas jedha. Kan fudhadhe Androididha. System programming developer kan jedhu jira. Fundamental programming developer kan jedhu jira jechuudha. Isaan irratti fudhachaa turre. Isa sana immoo akkuma fudhanneen gara hojiitti convert goone kana jechuun wanti tokko gaafa kennamu yookaan leenjii tokko gaafa kennamu rakkoo ilaalameeti kan kennamu. Rakkoo sana solve gochuuf akka waajjira carraa hojii magaalaa keenyatti rakkoo bal'aa ture kallattii digitaalaayizeeshinii. Leenjiin sun immoo digitaalaayizeeshiniidha wal qabata. Digitaalaayizeeshiniidhaan gaafa wal qabatu hojjetaan keenya guutumaan guutuutti akka digitaal ta'u waajjirri keenya maanuwaal irraa gara peepar beezd irraa gara digitaalaa akka dhufu leenjii kennaa turreerra. Nus leenjii fudhanneerra qoodaa turreerra tokko. Lammaffaa immoo qooduu bira darbee siistama diriirsineerra. Siistamni diriirsin moosaajii yookaan siistama hordoffii galmee himaataa kenna sheedii fi hojii dhabdootaa kan bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Moosaajii sirna hordoffii mana hojichaaf kalaqamee hojiirra oole kanaanis intarpiraayizoonni maayikiroo fi xixiqqaa 665 hordofamaa akka jiran hima. Kunis hojimaata mana hojichaa gara dijitaalaatti ceesisuun bu'aa e-coders ta'uu dubbata. Kana diriirsinee hanga aanaa gadi buusnee aanarra jalqabee hanga kutaa magaalarra jalqabee hanga magaalarra jalqabee immoo hanga waajjira kantiibaa akkaataa itti fayyadamuu danda'an diriirsinee itti fayyadamaa jiru. Hanga ammaatti himaataa 665 yookaan intarpiraayizii 665 achirratti galmaa'eera. Waliigalatti miseensa 38 jala kan dhufu galmaa'eera jechuudha. Siistama kanaan hordofamaa jira. Kun ka'umsi isaa yookaan immoo bu'aa e-coderiiti jechuudha. Bu'aa leenjii e-coderii kanaan sirni hordoffii hojiirra ooluun waajjirichatti hojimaata badaa adda baasuuf kan gargaaruu fi sirna dijitaalaa kan cimsu ta'uu kan himan waajjirichatti dursaa garee karooraa Nagaash Garasuuti. Sooftiweerii ijoolleen kun kalaqan irraa wal qabateeti waan gaariidha kan ittiin deemaa ture jechuudha. Keessattiyyuu amma akka magaalaa keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf waldaan tokko ganda tokko keessattis gurmaa'ee dabalataanis ganda biraatti iddoo 3-4tti sadarkaa ittiin gurmaa'utu ture jechuudha. Haa ta'uuti malee akkaataa sooftiweericha isaanii saniin ammi ta'e kan fooyya'ee jira jechuudha. Atileest ni qaba waan ta'eef fakkeenyaaf namni tokko wiirtuu tokko irratti gaafa galmaa'e maqaadhaan illee jira. Maqaa waldaa intarpiraayiziitiin illee jira. Dura taa'a maali liistii maqaa waldaa intarpiraayizii saniitiin wal qabatee sooftiweerichi sun waan baasuuf diplikeetii ta'uusaa adda baasaa jechuudha. Kanaaf haala saniin baay'ee gaariidha. Even magaalaa Smart Adaamaa magaalaa keenya waliin illee deemuu kan danda'u ta'uusaati jechuudha. Magaalaa Adaamaatti dargaggootaa fi hojjettoota mootummaatiif leenjiin hubannoo cimsuu kennamaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaa Jiyaanaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalittii Tufaa Girmaamaa Itiyoo-Kooders carraa hojii fi ogummaa hedduu fidee dhufetti fayyadamuuf magaalittitti hooggansi 500 ol leenjicha fudhachuu himan. Carraawwan kun tokkoffaa namni ogummaadha jechuudha. Mataan isaa akka carraa hojii uumuutti nuti carraadha. Dhaloonni dargaggoonni abbaa kalaqaa akka ta'an abbaa ogummaa akka ta'an sooftiweerii kan akka baratanii ittiin galii isaanii dabalan taasisuu keessa iddoo olaanaa carraa guddaa waan ta'eef hubannoon bal'inaan kennamaa ture jechuudha. Hubannoo kana giddu galeessa godhannee hooggansi sadarkaa magaalaa Adaamaa jiru hooggansi 500 oltu jira sadarkaa magaalaatii haga aanaatti. Hooggansi kun guutumaan guutuutti akka ulaagaa tokkotti jechuudha. Itiyoo-Koodersii kan barnoota 4 jiranii sartifikeetii 4 qabaachuun akka irra jiraatu jechuudha. Amma gabaasa amma qabuun namoonni 1618 sartifikeetii kana fudhatanii jiranii jechuudha. Leenjiin e-coders kun waajjirichatti hojii si'oomsuu fi qabiinsa ragaa irratti bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuus himaniiru. Himaaxaawwan fi
akkasumas hojjettoonni hojii isaanii irratti si'oomina dabaleera jechuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sooftiweeriin amma argitan kun ijoolleen kun fudhatanii dabalataan sooftiweerii waajjira carraa hojiitiif uumuu ta'an warri ijoolleen uumte kun enterpiraayizoonni iddoo adda addaatti gurmaan iddoo bakka 2-3tti gurmaanii rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa jiran sun amma sooftiweerii kanaan wiirtuuwwan hundarraati maaxaawwan 6,000 ol akkasumas miseensa 33,000 ta'uu galchineera jechuudha. Kun ragaa qabachuu keessatti si'oomina fiduu keessatti Itiyoo Koodes wanta fidaa jiru guddaadha jechuudha.